magaalaa Finfinnee magaalaa miidhagduu fi hawwattuu taasisuu hojiileen dandeessisan hedduun hojjetamaniiru. Qulqullinni magaalattii itti fufiinsa akka qabaatuu fi naannawaa jireenyaa mijataa uumuuf immoo naannoo fi sirnaan qulqulleessuu fi balfa sirnaan dhabamsiisuun murteessaadha. Kanuma bu'uura taasifachuun ejensiin bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee buufataalee balfitti walitti qabaman ammayyeessuu irratti argama. Kutaa magaalaa Booleetti aanaalee buufataalee balfatti walitti qabuun adda baasan ammayyeessuun balfa sirnaan dhabamsiisaa jiran qooda fudhattootaa fi namoota kutaalee magaalaa biroorraa waldaan hojii balfa dhabamsiisuu irratti gurmaa'anii hojjechaa jiraniin daawwatamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira ejensii bulchiinsa qulqullinaa kutaa magaalaa Boolee obbo Tasfaayee Taaddasaa buufataalee balfitti walitti qabaman hawaasa biraa bakka komiin irratti ka'aa turan keessaa tokko ta'uu dubbachuun buufataalee balfitti walitti qabaman hojjetaman kunneen balfi sirnaan qabamnaan qabeenya akka ta'e naannoo akka hin faallee qabatamaan itti agarsiisuu dandeenyeerra jedhan. ቅብሎች ጣቢያዎች ብዙ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ ሽታ ያመጣሉ ለመኖሪያ ምቹ አይደለም ቡፈታሌ በልፊ ወልቲ ቀበመን ፎሊ በዳ ዋን ቀበኒፍ ጅሬኛፍ ሚጃው ሚቲ ጀቹን ሐዋስኒ ኮሚ ኑቲ ካሳ ቱራን ከነ ፍሩፍ አካ ኩታ መጋላ ቦሌቲ ወልዳሌ ወልቲ ቀብኔ በልፊ ዮስናን ወልቲ ቀበሜ ቀበኛ ከተይ ሁበቺስኔ ባኪ ጅራኑ ፊ ሆጀኑ ዮ ቁልቁሉታን አካ ብያቲ ጉደቹ ኒደንደኛም ባካ በልፊ ኢቲ ገተማ ቱሬስ መገሪሰ ታይሱን ቀበተማን ኢተርጊሲስኔ ከነራሞ bu'aa guddaa arganneerra. Waldaa hojii balfa dhabamsiisuu kutaa magaalaa Boolee aanaa 14tti durataa kan ta'e Giruum Adaanee sirna balfa dhabamsiisuu ammayyeessuun naannawaa qulqulluu uumuu bira darbee hojjettoota hojicha irratti bobba'aniif haala mijataa uumeera jedhan. ከህብረተሰቡ መጥቶ እዛ ቅብብሎች ጣቢያ ላይ የሚቀ ሐዋሳ ብራ ዱፌ ዮ ባየቴ ቡፈተ ኬኛ ኬሳ ሰዓ ሰዲፍ ቆፈ ከን ቱሩ ታአ በልፈ ዱፈን ከኔን ዴቢአኒ ሆጂር ኦለኒ ፊ ሂን ኦሌ አደባዝና አኩማ አርጊተን በክ ኩን በከ መኔን ጅሬኛ ግዱ ከን ጅሩ ta'us garuu foolii badaa tokkoyyuu hin qabu nu warra hojjettootaafillee haala mijataa nuuf uumee jira. Qooda fudhattoonni kutaa magaalaa garaagaraa irraa muuxannoo qooddachuuf buufataalee kanneen daawwatanis muuxannoo qooddatan kana hojiirra oolchuun naannawaa qulqulluu uumuun Finfinnee hawwattuu taasisuu fi malee eegalame milkeessuu keessatti gahee isaanii sirnaan akka bahatan eeraniiru. በእኔ ባለው ሽርክናና ይሄኛውን ሳየው በጣም ምድርና ሰማይ ነው። ወልዳን ኬኛፊ kan dhufe asitti arge garaagarummaa guddaa qaba. Asii muuxannoo arganne fudhachuun ammayyeessuun karaa naannoo hin faalleen balfa adda baasuuf akka qophoofnu taasiseera. muuxannoo guddaa arganneerra tokkoffaa bakka balfa walitti qaban kana ammayyeessanii giriin godhanii hojjettootaafis mijaawa warroota qarreessan jiraataniif akka jeequmsa tokko hin goone sansan mijeessuu waan guddaa irraa baranneerra. ammayyeessuu irrattillee waan baay'ee fudhanneerra waan asii fudhannee kan immoo bakka hojii keenya deemnetti egzaampilii asii fudhannee kana lafarra buusuuf qophiidha jechuudha. Daayiraaktaritti aanaa ejensii bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee obbo Mulaat Tagany ejensichi buufataalee balfitti adda baafaman ammayyeessuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsuun buufataalee balfitti adda baafamuun dhabamsiifaman kunneen naannoo osoo hin faaliin karaa ammayyaa ta'een balfa adda baasuun naannoo qulqulluu uumuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu hawaasni hubachuun gahee eegamu bahachuu akka qabus dhaamaniiru. እነዚህ የቅብሎች ጣቢያዎች አሁን በተጀመረው መንገድ ጽዱ ሆነው buufataalee balfii itti walitti qabaman kunneen akkuma hamma jiran qulqulluu ta'anii gahee isaanii sirnaan akka baataniif hawaasni gahee isarraa eegamu dirqamaan baachuu qabu. Nutis akka ejensii keenyatti buufataalee kanneen akka kanaa teekinooloojiin deeggaraman babal'isuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Waldaaleen har'a muuxannoo argatan kunneen ammoo buufataalee ammayyaa akkasii uumuun hojjechuu akka qaban yaadameetu daawwannaan kunis kan qophaa'e.